Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaa keenya kamisaa eegalleerra. Raayyaan ittisa biyyaa waraanni naannoo Tigraayitti adeemu gara gidduu biyyaattiin dhufuu jedhe. Waraanichis gara gidduu biyyaattiin dhufu achumatti akka xumura argatuuf hojjechaa jirra. ጦርነቱም ወደ መሃል ሀገር አይመጣም እዛ ያልቃል. Gama kaaniin pirezidantiin naannoo Tigraay hidhannoodhaan yoo caalle malee isaanii gadi miti jechuun ibsa kennanii jiru. Meeshaa waraanaa gahaa qabna turre amma dabalata arganneerra hidhannoodhaan yoo caalle malee isaanii gadi miti. Kaalinaay agargulat muqraasuun tajammiirallu. Miseensonni poolisii federaalaaf raayyaa ittisa biyyaa dhalattoota Tigraay ta'an hidhannoo hiikkachiifamne jechuu fi waa'ee filannoo Ameerikaas isinitti himna. Angalaana Balay nu waliin tura. Raayyaan ittisa biyyaa waraanni naannoo Tigraayitti adeemu gara gidduu biyyaattiin dhufu achumatti akka xumura argatuuf hojjechaa jirra jedhe. Ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsa kaleessa galgala kennaniin ammoo raayyaan ittisa biyyaa opereeshinii naannoo Tigraayitti eegale guyyoota dhufanittis jabeessee akka itti fufu ibsan. በምድራችን ዳግም ጦርነት እንዳይፈጠር መንግስታችን እጅግ dachee keenya irratti irra deebiidhaan waraanna kan dhalanne amanuun kan danda'amuun ol obsa guddaadhaan rasaasni tokko akka dhukaane yaaliin mootummaan godhe lafatti akka badu godhaniiru. Kaleessa galgala naannoo sa'aatii 4 walakkaatti mootummaan keenya shakkii waraanaa kamuu waan hin qabneef xiyyaaronni kaargoo daandii qilleensaa Itoophiyaa 2 maallaqa haaraa fuudhanii dhaqanii isa dulloomaa jijjiiranii dhufuudhaaf Maqaleetti argamu ture. Miirri waraanaallee kan jiraatu ta'us raayyaa isaa irratti aleellaa akka kanaanii raawwataa kan jedhu yaadni maraatummaa akkasii yaadamne. Haa ta'uutii hojjettoota humna ibsaa damee Maqalee tokko fayyadamuudhaan ibsaan akka addaan citu gochuun telekoomiin akka badu gochuun sochii har'a jiruun daandiin akka cufamu gochuun raayyaan bakka tokko gara bakka biraatti socho'ee akka ofirraa hin qolanne gochuuf humni gantuun kun yaalii guddaa godhee gocha badii raawwateera. Uummanni Itoophiyaa marti fedhaa fi yaada keenyaan alatti waraana ofirraa qolachuu adeemsifnu kanaan guyyoota dhufan keessatti opereeshinii gaggeessinuun hojiilee hojjennu akka barbaachisummaa isaatti kan isin ibsinu yoo ta'u guyyoota ittaanan keessatti tarkaanfii ofirraa ittisuu cimsinee kan itti fufnu ta'uu irra deebiin isinii mirkaneessuun barbaadamu. ራሳችንን የመከላከሉን እርምጃ አጠናክረን የምንቀጥል መሆኑን በድጋሚ ላረጋግጥ እፈልጋለሁ። Manni maree ministeerotaa guyyaa kaleessaa labsii yeroo muddamaa ja'aaf turu naannoo Tigraay irratti akka labsamu wixinee ka qopheesse yoo ta'u har'a manni maree bakka bu'oota uummataa wixinee labsii kana raggaasee jira. Gama kaaniin ajajaa itti aanaa raayyaa ittisa biyyaa kataan Jeneraal Birhaanuu Juulaas ibsa miidiyaaleef kennaniiru. Waraanichi gara gidduu biyyaattiin dhufu achumatti akka xumura argatuuf hojjechaa jirra jedhan. እስከ ማክሰኞ ማታ 4 ሰዓት ድረስ ሀገራችን በተለመደ እንቅስቃሴ ሂደት ውስጥ ነው የነበረችው. Haga kibxata galgala sa'a 4tti biyyi keenya sochii idilee keessa turte. Raayyaan ittisa biyyaa dhimma Itiyoo Eertiraa waliin wal qabatee atakaaroon daangaa hin hiikamne nu gidduu waan jiruufi atakaaroon sun haala naga qabeessaan yookaan karaa dippiloomaasii jalqabameen haga goolaba argatutti naannoo waggoota 20f eegaa ture dhiisee dhufuu waan hin dandeenyeef isin kaabaa adda sana qabatee kan turedha. Gama keessaan haleellaan irratti banama jedhee hin eegne. Waraanichis weerara alaa dhufu qolachuuf kan achi taa'edha. Raayyaan keenya haala olaanaa ta'een marfamee harka kennadhu hidhannoos hiikkadhu jedhamee kan jiru ta'us haala kanaaf kan hundaa'e waan hin taaneef harkasaa salphumatti waan kennu isaanitti fakkaate ture. Raayyaan keenya garuu gootummaa olaanaatiin ofirraa qolateera. Ofirraa qolachaas jira. Amma wanti gochaa jiru waraana kana qarqaaruuf kallattii garaagaraatiin waraanni keenya hafe garasitti socho'aa jira. Kan socho'ee achi ga'es humna kana baraaruuf hojjechaa jira. Waraana kana immoo humni ittisaa keenya ofirraa qolata. Gara kamittuu wanta babal'atu miti. Humni kun eessayyuu hin ga'u ni rukutama. Waraanichis gara gidduu biyyaatti dhufu achumatti akka xumura argatuuf hojjechaa jirra. ጦርነቱም ወደ መሃል ሀገር አይመጣም እዛ ያልቃል ብለን ነው እየሰራን ያለነው። erga buufatni raayyaa ittisa biyyaa naannoo Tigraay rukutame yeroo duraaf ibsa ka kennan pirezidantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Gamasaaniin meeshaa waraanaa gahaa qabna ture
amma dabalata arganneerraa hidhannoodhaan yoo caalle malee isaanii gadi miti jechuun dubbatan. Naanaan መንበርከክ ታዋጅ ታውጃለ ቅድመ ታዋጅውን ወራር nu jilbeenfachiisuuf labsii labsaniiru. Labsichaan duras uummata Tigraay weeraruu eegalaniiru. Weerara mirkanaa'edha. Lixa Tigraayitti gama Gondariin humni gurmeessaa turan socho'eera. Gama tokkoon humna naannoo Amaaraa sochoosaniiru. Humnoonni federaalaa fi naannichaa waliin ta'uun gama lixaan nuuf bahaniiru. Kanaaf nageenyi keenya booressuu socho'aniiru. Waraanni jira jechuudha. Kanaaf waraanni ofirraa qolachuu akkuma tuffeetti jira. Akkuma ibsinetti akka dhufanni beekna turre. Hidhannoo caaluu hidhanneerra. Waraanichi akka isa duraaniin ta'u jabeessinee ofirraa qolanna. Kibba Tigraayitti gama Affaariin sochiin duraan ture jira. Ammallee humna dabalataa galchaa jiru. Kanaaf gama Kibbaa fi Affaariin yeroo kamittuu waraanni ka'uu danda'a. Nutis hordofaa waan jiruuf qophoofneerra. ትውጽኢት ናይ ምትሕባር ሓደ ንባዕልና ንምክልኻል ወራሪ ይመስል humni weeraru dhufaa waan jiruuf gama hundaanuu balaa dhufu ofirraa qolachuuf haala nu dandeessisuun meeshaa waraanaa to'annoo uummataa fi mootummaa Tigraay jala ooleera. Kun garuu abdiin keenya sibiila irra jira jechuu miti. Amantiin keenya uummata keenya kaayyoo fi sarara hordofnurra jira. Haa ta'u malee mootummaan Abbaa Irree kun meeshaa waraanaa naannoo keenya keessa jiruun akka nu haleelu hin eeyyamnu. Meeshaa waraanaa gahaa qabna turre. Amma dabalata arganneerra. Hidhannoodhaan yoo caalle malee isaanii gadi miti. ካሊ ናይ አገልግሎት ምቁራጽውን ተጀሚረሉ ፌደራል ከወዝ Kan biraa tajaajila addaan kutuunis eegalameera. Tajaajilli federaalli kennuu qabu akkuma namuu tilmaamuu danda'u tajaajila ibsaa fi tajaajila teleekoomii qaama adabbii kanaati. Bajanni Tigraayiif malus dhorkameera. Wanta baay'eetu ta'e. Erga filannichaatii amma immoo tajaajila addaan kutuun eegalame. Kanaaf adabbiin hedduu itti fufeera. Haala guddaa ta'een gara waraanaatti galamaa jira. Gara waraanaa kanaatti kan gallee dirqamneeti. Miseensonni poolisii federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaa dhalattoota Tigraay ta'an hidhannoo akka hiikkatan ajajamuu BBC'tti himan. Maqaan isaanii nageenya isaaniif jecha kan hin eeramne miseensi poolisii federaalaa waggoota dheeraaf tajaajilaa turanii fi qondaala olaanaa akka ta'an guyyaa kaleessaa hidhannoo isaanii fi huccuu dambii isaanii akka hiikkatan godhamu BBC'tti himaniiru. Miseensi poolisii federaalaa kun akka jedhanitti miseensonni poolisii federaalaa dhalattoota Tigraay ta'an kutaalee biyyattii garaagaraatti hidhannoo deebisanii hojiin ala akka ta'an taasifamaniiru. Poolisii federaalaa keessatti wanna ta'aa jiruun kan wal fakkaatu raayyaa ittisa biyyaa keessattis raawwatamu miseensi raayyaa ittisa biyyaa BBC'tti dubbatan mirkaneessaniiru. Nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii kan himamne raayyaa ittisa biyyaa keessatti miseensa ayyar waladii kataan ajajaan 51 tasa hidhannoo akkan hiiku natti himamee jedhu. Ajaja olii dhufeen hidhannoo keessanii fi qabeenya akka deebiftan jedhamne jedhu miseensi raayyaa dubbifne kun. Namootni waraanaa kunniin Finfinneef Hawaasaatti gochi kun raawwatamuu kan himan ta'us sochiin wal fakkaataan kutaalee biyyattii biroo keessatti adeemsifamaa jiraachuu qulqulleeffachuuf yaaliin goone ammatti milkoofne. Miseensi raayyaa ittisa biyyaa sabummaa koorratti xiyyeeffatamuun hidhannoo akkan hiikkadhu godhamee jechuun komii dhiyeessaniif deebii akka nuuf kennan itti aanaa Itaamaajorii raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaatti bilbilee ture. Dhimmichi dhimma siyaasaati dubbii himaa mootummaa gaafadhaa deebii jedhu nuu kennan. Komii wal fakkaataa miseensa poolisii federaalaa irraa dhageenyeefis deebii barbaacha gara komishinara poolisii federaalaa Indaashaaw Xaasootti bilbileerra. Komishinar Indaashaaw dhimmi kun dhimma keessa waan ta'eef kanarratti odeeffannoo kennuuf fedhan qabu jechuun deebii kennuurraa of qusataniiru. Waraanni qaamolee lamaan kana gidduutti labsame kun lammiilee nagaa fi biyya irratti gaagama guddaa fidaa jedhan jiraattotni magaalaa Harar Gudariif Bahar Daar irraa dubbifne. Akka waliigalatti gaagaamni biyya kana keessatti ta'amaa jiru gaagama ammaan tana taasifamaa jiru olitti yeroo ammaan tana wanti kun bifa mariitiin bifa waliigaltee dhaabbilee siyaasaa hunda hirmaachiseen yoo gaggeeffamuu baate gaagama guddaatu lammiilee biyya kanarraa sabaa sablammoota biyya kanarraa addatti immoo uummata Oromoo irraa gaagama guddaatu gaazexaan akka nama tokkotti yaada qaba jechuudha. Kanaaf gaamma gara waraanaatti seenuun akkuma nama haasatti miidhaan isaa guddaadha. Harrumaan sana waraana labsanii harrumaan sana furmaanni dhufa jechuun
wanti hin danda'amne jechuudha. የተሰማኝ በጣም ድንጋጤና ሀዘን ነው የመከፋት ስሜት ነው ከነtti dhagahame miira naasuuf gaddaati sababiin isaas waraanichi obboloota lama gidduutti dhalate waraanni akkasii yeroo dhalatu immoo gidduutti kan dhumu dargaggoota hawaasa isa hiyyeessaatu dhuma malee namootni siyaasaa homaa hin ta'an isaan homaa akka hin taane kan ittiin mirkaneeffannu immoo waraana Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti godhamee turedha waraana sanaan dargaggoo humna ho'aa qabu kan biyya iddoo fooyyeen gahuu danda'u kuma hedduun lakkaawamutu dhume ammas waanuma kanaan wal fakkaatu akkamiin irra deebina waan kaleessaarraa yoo hin baratiin TVdhaan araaraman jedhamee mul'achuun hiika maalii qaba oduun waraanni irra deebi'ee eegale jedhu gatii araaraayyuun harkatti busheesseera biyyi ammoo nama malee homaa miti አገር ደግሞ ካለ ሰው ምንም ነች ያንደንግሩ ባለከፈ ከይበታ ለቻንኬ ለቻንሳኒፉ ዋንቀው እንጂ ከሚደሙ ነሞቱም ኬኛ ነሞቱም ማችከ ሰጀራ ነሞቱ ለኢትዮጵያ ታኒ ሰቦታ ገረገራ ራያት ሳኒ ከሰጀራ ትሊዳ እቺውሴሙ ያው ኢኮኖሚካሊ ከራ አደርጋኪን ከሚደሙ ቢቲ ከነመለ ዋል ራ ከናመና ገሩ አይኒ ተፈጠሩሚያት ለለችሳኒ ዋይሳኑ ሙሳጅራ ይራም ገሩ ቢይቲን ከናተተ ደግሞ ሲወር ባደለችው ሳኒ ወሪቲ ፈኒ ማሪያ ሳኒ ከቶሳኒ ወዲ ከሊማቴ ገረካት ገኑ ሳኒ ቢየከኝ ገረዲ ሙቱ ደሙ ደንዳ በኤሰንስ dhaggeeffattoota keenya ammoo odeessaalee gaggabaaboo muraasan isinitti himaa odeessaan manuu ga'een jalqabaa Tigraay magaalaa Maqaleetti tajaajilli ibsaa har'a deebi'uu odeeffannee jirra. Gumiinni dhaabbilee amantaa Itoophiyaa mootummaan federaalaaf naannoon Tigraay walitti bu'iinsa jidduu isaaniitti uumame haal duree tokko malee akka dhaabaniif gaafatee jira. Wal dhabdeen qaamolee lamaan jidduutti uumame cimuun gara wal waraansaatti ce'uusaatti baay'ee gaddineerra jedhan. Saudi Arabiyaan uggura kontiraataa ka jireenya hojjettoota baqattoota miiliyoona 10 ta'anii irratti hojjetamu muraasa akka laaffisu beeksise. Riiformii haaraan taasifame kunis hojjettoonni damee hojiiwwan dhuunfaa hojjetan hayyama qaama isaa miindeessee osoo hin barbaachifne hojii jijjiirrachuu fi biyyatti gadhiisanii ba'uu kan dandeessisudha. Pirezidaantiin Taanzaaniyaa Joon Magufuli filannoo falmisiisaa torbee darbe gaggeeffame injifachuun marsaa lammaffaaf waadaa seenuun aangoo fudhatan. Filannoon Ameerikaa ammallee xumura hin arganne Baayiden sagalee 270 barbaachisu keessaa 253 kuufachuun injifannootti dhiyoo jiru morkataan isaanii Doonaald Tiraamp ammoo 214 irratti argamu. Miidiyaalee garaagaraa irratti bu'aa filannoo garaagaraa maaliif agarra? Eliyaas Mulugeetaatu isinitti hima. filannoo kaadhimamtoonni lamaanuu anatu dursaa jiratti jedhanii fi lakkoofsi sagalee inni xumuraa itti gaggeeffamaa jiru kanaan Trump dhimmicha gara seeraatti hin geesse jechuun dhaadataa turan. Gareen duula filadhaa Trump kutaalee bulchiinsaa Wisconsin, Georgia, Pennsylvania fi Michiganitti sagaleen akka itti lakkaa'amaa jiru aad maleedha jechuun gamanumaan himata banee jira. Gama kaaniin ammoo deeggartoonni fi mormitoonni Trump bakka garagaraatti hiriira ba'aniiru. Miidiyaa hawaasummaa irratti sagaleen Trumpiif kenname hin lakkaa'amu jedhamee dubbatamuu hordofee wiirtuun sagaleen filannootti lakkaa'amu Maricopa Arizona fuulduratti namootni Ripablikaanota deeggaran walitti qabamaniiru. Portland Oregonitti ammoo hiriirri mormii kanneen Trump sagaleen lakkaa'amuun haa dhaabbatu jechuun mormuuf bahan hokkaratti geeddarameera. Miidiyaalee garagaraa irratti bu'aa filannoo garagaraa maaliif argaa jirra? Miidiyaaleen kaan dursanii ebeluun haganaan dursaa jira kan jedhan yogguu ta'u, kaan ammoo sagalee gadaanaa ta'e gabaasu. Kun maaliif ta'e? Garaagarummaan kun garri caalu kan uumame miidiyaaleen tokko tokko kutaalee biyyaa Arizonaa fi Wisconsinitti eenyu akka injifate bira geenyeera jechuu isaanii hordofeeti. Sagalee elektoraalaa 11 ka qabdu Arizonaatti akkasumas sagalee 10 kan qabdu Wisconsinitti Joe Biden mo'achuu malu jechuun gabaasuu isaaniin garaagarummaan jara lamaan gidduu jiru dabaluu danda'e. Kanaanis miidiyaaleen gariin Biden sagalee elektoraalaa 264 argachuun Trump ammoo 214 argachuun dursaa jiru jechuun baasaniiru. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenyaarraa asuma irratti xumuramaa kan isinii dhiyeesse Galaanaa Balaa kan qopheesse Eliyaas Mulugeetaa waan hordoftaniif ulfaadhaa.
nagaan bula.